baga dhuftanii nu daawwattanii harmee Oromiyaa yaada baaftanii balloof rakkottis narraan dheessinii ana dhaamsisee harmee teessaniin ni maal jettanii. Wattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irra deebi'ee isiniin jechaadha. Ka'ee Sheekh Jamaal fi anis sababa sanii wal hidhamne Sheekh Jamaal jiitis. Maashaallah. Wal dhufne tihaasoo inni gaa'ee ka gaaritti ti dubbatee ninis jirri kunillee hedduu sochii godhu jiranii jeeqa waan nuti silaa fadhiin keenya son nurraa dubbate akkasitti boodara na dawwale ameetti ilaala xiqqoo obsii naan jee taatee umaayee ade taatee ni afannaa idhaan sheekha gaafiin deebite gaa'e Sheekh Jamaal dawwale xiqqoo obsi naan jee taate ka'eeti guyyaa xiqqoo ture dawwale waa lama filadhaan hin jedhe tokko gatii isaatis gaggaafate gosa isaatis Sheekh Jamaal wanti isaa Sheekh Jamaal kanneef modeela gisee kanneef rakkoo takka mudannoon guyyaa sammuu dandeen sitti himas keessatti waan na mudate jechuudha. Amma kanneef Sheekh Jamaalis modeela isaatis kanneef gisee gatii gaafanne kaa qarshee 150 jennee kaaneeti 130 jemmoo kara toora kana himan gatiin isaa yeroo sun toora lama kana dhiyaata ka'ee waa lama filadhaan jemma yoo jarjartan tokkummaa isiniif hin bita yoo ni afanneettan ammoo turu torban lama qofa tooroma kana lama isiniif hin bitee bakkumaan dhaqu sunirraa anaatu isiniif fida Sheekh Jamaal inni as deebee bareedde Sheekh akkam jetta awoo tokkichuma kana silaa tokkichumaan kun nu harkaa useene tokkichuma kana akkam goona silaa tokkichu dhaabumee Sheekh namichaatu kadhamata diittamu ijaan hin agarree deemu warra ija namaa boonuu dhufee jennaan edenuma yoon dhaqe malee jee aboo boru si keessa naa taa'e didee halkan hirriibaa ka'ee osoo achiin dhagalchee deemu hallayyaa seenee inni nuu du'e turreewu as geenye mee dhaabbu lamaanumatti irroon wayya akkasikka jetteeyi akkasikkaane ni eegganne gurbaa isaa rabbi jazaa hafaluufi Sheekha keenya Sheekh Musaallee tuun galateeffadha waan san keessatti hedduu nu gargaare akkasitti gurbaan Kanaadaa irraa fide habbaa lama shaantuma keessa kaa'idee torbanuma lama keessa fide yookaan niin gammade irraa dhiise hangaan guyyaa san gammade irraa dhiise kaanee asii ol dhahinee isa bira Sheekh Jamaal faan gaafa sun hajjitti himane akka carraa barbadriis gaafa san akkasime hajjitti sababa sana yeroo rabbiin akkasii waliin fide akkasittiin achi walitti nu qeebalchiise Sheekh Jamaal faa laanjii ustaaz Raayyaa Abbaa Macaati fi ustaaz Amutiin Jamaal faajii sidoo TV Hamilton guddoo sun keessa achitti illee haasaa warraa goone waan suni akkasitti rabbiin sababa saniin kaameeraa abbaa lama nu bite abbaa lama kaanee gaawulii eegaa kaameeraan dhufe imala daawwaa bidaawwii eegallee makiinota fudhannee yaana beekta akkuma adiraati fanaa kana nu akkasitti deemaa jiru jiila taane gaawulii daabne achi booda sagantaas namee dura waraabne mo sagantaa lama sadii maa waraabne achi booda sagantaa illee waraabne shukrii qilfattee taayatu waan qaama hojii jaamisa alhamdulillah yeetin gana
sheekota kana hunda harargee kana wanti olii tana wal argina harargee lamaan jechuun kaameeruma keenya kaameeruma sana. Maashaallah. Ittiin gammade ammallee alhamdulillah daawaa hedduu godhe jeetiin yaada. Kana booda kaanee jiila tokko hundeessuu qabnaa ho'iidha. Titeenyee laalle akkasitti jiila daawaa fi daawwii jettanii hundeessitan. Yennee hundeessine kana gaatilleen keessa jirta gaafa waan kana goonu. Bifa saniin rabbiin alhamdulillah nu gammachiisee gurbaa sanillee du'aa akka gaarii gooneefi achi booda duba hojumatti hin bobbaanee nu dalagaa turre alhamdulillah egaa as keenye jechuudha. Yeroo amma jiru kana bakka amma jiru tanaa ogeenye karaa yuutuubitti ol seene jechuudha. Ammallee itti fufna. Inshaallah. Bakka yaadne hundaa'u wanni jalqabaati dubbii irraa eegalte jecha gartee Ibnu Qayyim Jawziyyaa san santuutu hamilee nama godha. Akkas. Namni niyyaa tolfatu hamilee isaati bal'ifatee waa'ee khayraata dalagu keessatti hamilee hedduu horannaan waa hedduu nu eeggataa waa hedduu dalaguu dandeenya jechuudha. Uummata kanaaf gargaaruu dandeenya. Uummata tajaajiluu dandeenya. Maaliif yoon fi fidiin kanaaf akkana dhaabbatanii hula seenanii daddaawanii gartee hawaasa keessa qalbii keessa hin buufne namni amantii tan irraanfachaa deema jechuudha. Nuti amma wanni jiilli daawaa fi daawwii yuutuubittis as dabre namoota chaanaala kana laaluun dhaqqabnee jira. TVlee nuti amma sagantaa arginuuf TV Islaamaa laaluun dhaqqabnee jira. TV Hamilton laaluun dhaqqabnee jira. Harabbiin mobaayiluma kanarra falee jechuudha. Hulaa mobaayilaa kanaas dhadhooynee gartee yuutuubiin itti ol seenu peejii feesbuukaatiin itti ol seenu bakkuma barbaachisaa ta'e hundaa'u hawaasa keenya akka rabbii isaaniitii wajjin wal hin dhabne ta'uutu nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gaamee daawwii teenya osoo kana keenya duratti waan takka waan garii hojii nama barsiisa. Ayyee. Namni osoo hojjetuutis waanii bara. Akkasii bara. Yeroo takka kan bakka irraa baatuun hin beekne seenta waan takka naa seema. Osoo deemtu karaa immoo rabbiin ergoo seente booda karaa si fidee keessa karaa waan sun keessaa ittiin baatu. Maashaallah. Furmaata si fidaa beekta. Gaafa sun amma akkanatti illee hubannoo kanallee hin qabnu. Ammoo rabbi qabanneeti. Ammallee jechuudha. Rabbi qabannee namni yoo rabbi qabate waan hin goone hin qabu. Ani waan hin arkee keessa jechuudha. Inumaa guyyaa kaan kaameeraa kana binnee beektaa agarree miree rabbi harka waa qabu. Guyyaa kaan ammas Sheekh Jamaaluma kan daawaa dha inni yaana beektaa. Makiinaan ka nu rakkifte qarshii qumamee qaballa seeta makiinaa tanaafu. Kaameeraa bitanne beeka kaameeraa waraabnee yaanaanii bakka hunda amma nu yaamanii ni dhayina. Makiinaan ni kireessine garuu ammas. Awwa makiinaa tana amma biyya tokko makiinaa nu rakkite ammas. Hoggaan makiinaa nu rakkite hokkam taanaa sheeknidha. Hayyee awwa sheek if jala millachaan oolu gunda awwaaniin kaameeraa san irratti arkeen qaba. Hayyee arras nu makiinaa bitee makiinaan deemuun farqu jiraanyi. Yeroo sanatti abdumaan rabbi irraa qabuutu guutuun hamilee achi dhageessiti. Si jechisiiste. Amma kaameraan yaannaan waan nurraa barbaachisu ni yaanaan. FCBA fechisee bira. Inumaatu na dandamsiisee bira rabbi. Agarree miyaa rabbiin nu harka kaayee agarree beete. Hayyee makiinuma kireessaa oolu tar. Inuma makiinaa irratti xiqqashoo wal dhabdeen takka makiinaa abbootii makiinaa sanii wajjin. Waanuma yeroo xiqqoo takka nuti wanti goone nurra isaabanii beekta. Oguuson ka makiinaa tanaas abaddan. Nama binna jenna. Insha Allah rabbi qabannee ni binnaan jaakamiidhaan. Ni binna haanee ani saga kana yoon akkana godhe jennee karoora tolchine karaa olii kanaas akkana goon asiin akkana goon asiin teenyee mari'annee gaafsan isinilleen kuma qabdanii jalqaba yaada suniin nu ka dura kaase malee ergaa yaada sun kaafne booda isin wajjin illee mari'anne kaane
rabbiin itti nuna keessanis bobbaa milkii taate bobbaa milkii taate alhamdulillah yeroo amma jirru kana sababa gaa koronaa yaamee biitti wal keessa yaa'uu dhabdee fi sababa muhaadaraalee adda addaa bakka meeqa sagantaa meeqa karoorfanne meeqaan tam waan dhabneef malee ammallee gaa silaa muhaadaraa islaamaa hunda dhayne ganda hunda dhayne diin kana ummata agarsiisuu barbaanne ummata islaamaa beeksisuu barbaanna. Baga dhuftanii nu daawwattanii harmee Oromiyaa yaada baaftanii balloof rakkottiis narraan dheessinii ana dhaamsisee harmee teessaniin ni maal jettanii.